Butuh cedek lali. Kau pilih kau? Videograf orang banjir ni. No, antara usia jeram. Live aku banjir. Normal orang ini sangat normal. Dia ada bom murami. Ganni to Dubai, go in Andi Tigisto. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafaan jirutti Waaqayyoon galannaa ga'u nagaa fayyaa fuutidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akka viidiyoo baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Obboleettiin keenya ganniin biyya Joordaan biyya gadadamtuu biyya imbaasiin qabne biyya ijoollee keenya baay'een achitti miidhamaa jirtu keessa kan turte har'ammoo isa keessaa biyya bilisummaa qabu biyya Dubaay Imaaraatii seentee jirti. Ganni Tigistiin dagammee ijoollee Oromoo bira geessee jirti. Amma ilmaannan Oromoo wajjin fataa zanaa jechaa jirti. Sinin jechu jaaladha kabajamtoota keenya nullee baay'ee gammannee jirra. Baay'ee hedduu namatti tola. Garuu wanni asirratti jechuu barbaadu obboleettiin keenya kun bu'aa cayii guddaa ta'eenidha jechuudha. Joordaan keessaa kan baate Joordaan keessatti baay'ee jarri muudiitti qabatanii waan garagaraa irra ga'ee ture. Na asumarraanillee deebiteeti guyyaa kaleessaa yeroo impoortii keessa turtu nama poolisiidhaan eeggamee fi nama ashiboon poolisii harkashii hidhame ganniin imbaasii Joordaan keessatti hidhaa turte jechuudha. Hidhamtee eeggamaa turte jechuudha poolisiidhaan. Dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Obboleettiin teenya tuni miskiina dhugaa rabbii omaa hin beektu rakkataa wajjin bo'uu beelaa wajjin bo'uu asumarraanillee ho'i baay'ee dhiifama. Rakkataa wajjin bo'uu ijoollee rakkatan wajjin bo'uu fi ijoollee hedduu rakkoo keessaa baaste malee badii tokkollee hojjetteetii miti yookaan immoo ishuma miidiyaa irratti hojjetu kana arganiiti keessattuu jarri yeroo miidiyaa irratti mul'annu arabdoonni nun jaalatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een keenya amma isa sodaa isaaniitii kan ka'e sodaa isaaniitirraa kan ka'e waan baay'eetti mul'annee hojjechuu kan sodaanudha jechuudha. Amma nama fakkeenyaaf tiktookii irratti bahee hojjechuu baay'een sodaadha jechuudha. Tiktookii irratti argamu akkama aga yuutuubii kana yuutuubii baay'ee hin hordofani jaarsiniif galee hordofii yuutuubiin hin hordofani garuu tiktookii fi snaappiin kan isaaniiti jechuudha. Tiktookii achuma keessa oolu achuma keessa bulu ijoolleen faa keessa hin ba'an jechuudha. Ijoolleen kiyya amma tiktookii keessa akkana gadi hin ba'ani jechuudha. Sababa saniin kan ka'e tiktookii baay'ee hin hojjedhu jechuudha. Maaliif biyya ormaa jirraa mana ormaa jirraa isaan sababuma nutti barbaadu karuma ittiin nu miidhan barbaadu waan ta'eef sodaa sanirraa kan ka'e wanta garagaraa irraa fagaannee jiraachaa jira jechuudha. Egaa kan obboleettiin keenya kun namoota hedduuf sagalee taatee gizee baay'ee yeroo boqonnaa ishee achirra baateetti jechuudha kan boohartuu kan taphattee kolfitu namni tokko ka zim jedhee yoo taa'een dabbarama gizee hojii ofiis fixee waan itti booharu barbaadachuu qaba. Haa ta'u kanumatti naafanii mindaashii kan ji'a 3 hin kennineefi ni dhooggatanii sanirraan kan hafe immoo gizee ishii manaa baatu poolisiidhaan eegsisanii poolisiidhaan manaa baasanii aga dirree xiyyaara poolisiidhaan aga isheen xiyyaara seentutti poolisiidhaan eeggamtee harki ishii hidhameeti jechuudha. Dhugaa ani jechuun durallee sobansee ergam viidiyoo san argee natti dhagahame dhugaa dubbachuudhaaf wanna akkanaatitu jira. Hunda caala Waaqayyoof galannaa ga'u Waaqayyoon akka namaatii miti. Waaqayyo akka namni nama miidhuu barbaadu Waaqayyo immoo soruma nama miidhu waan ta'eef hundaaf obboleettii keenya baga milkooftee baga biyya san keessa Waaqayyo si baasee nullee baay'ee si gammannee jirra obboleettii keenya. Siin jechuu jaalanna hedduu si gammannee dhugaa dubbachuudhaaf inna simannaan ishiidha taasifame immoo dhugaa akkuma viidiyoo argaa jirtan kana baay'ee waan namatti toluu fi waan namatti bakka ani gammachuu keessa darbe miira gammachuu keessa darbe imimmaantu na qabe jechuudha. Ida gammachuun nama bochisa gizee jedhani gizee tokko soba namatti fakkaata jechuudha. Yeroo akkasitti ilmaan Oromootiin marfamtee ijoolleen Oromoo akkasitti fataa jedhani gizee ishee simatanii hedduu tokko namatti tola baay'ee tokko akkuma as keessatti argartan jechuudha. Wanti hundumtuu qophaa'ee fi daabbuun qophaa'ee fi masoobiin aadaa keenya qophaa'ee fi haala kanaan yeroo ishee simatanii waa hedduutu nama gammachiisa dhugaa
abjuunatti fakkaate jechuudha. Ani biyya galtense eeyyuu dura gara Itoophiyaa galtense eeyyuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een karaa Itoophiyaa galtiitti eegaa ture malee Dubaa hin seene. Ishiinis akka dubbattetti karaa biyyaa akka galaa jirtudha. Garuu sapiraayizii ajaa'ibaati jechuudha kan hojjetame. Kanaaf baga Waaqayyoon si gammachiisee buleetti keenya. Dhugaa gammachuun kee gammachuu keenya. Haadha miskiinotaa ganniyyee nuti ijoolleen kee baay'ee si gammannee jirra. Baguma biyya san keessaa nuuf baate oduu danda'ame jedhee oduu namaaf ta'e ilmaannan Itoophiyaa jedhamte kan biyya Joordaan keessa jirtu muluun oduu achi keessaa nu yaate baay'ee nutti itti gammanna jechuudha. Maaliif Joordaan jechuun dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen Joordaan keessa jirtu baay'een isaanii dhugaa baay'ee tokko rakkatu gaafa galanillee warri Joordaan akka sareetti nama galchu jedhan ijoollee baay'een jechuudha. Akkuma sareetitti achi baanii deemanii galu jechuudha. Ijoollee hedduudha jechuudha. Dhugaa ijoollee jechuun qaamanis kan beeknu biyyattis kan beeknu uffata ittiin dhufan yuunifoormii mana keessa ittiin hojjetaniin faadha jechuudha. Joordaan kan nama galchitu tikeetti soo namaa muran namatti himanii saniin booda nama eegichi isaanii halkan guutuu ta'anii nama eegu jedhani. Ani garuu asiillee galeen jiran waan akkasiin argine isaan nama eegu agaatti mana baatutti meeshaa kee dorsanii isaanumtu fi isaan xaqi fattashanii erga xumuraniin booddee makiina ofii keessa godhanii itti qollofu mana kee hin ba'u gaafa ati baatu san immoo gamaa gamana guranii si eeganii manaa si baasu jechuudha. Isaa miti kan na gaddisiisu beektanii ijoollee Joordaan keessaa galtuu fi isaa miti kan na gaddisiisu. Yoo nu fattashan jedhan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo nu fattashan qaama keenya shintibeetii nu galchitee jedhan madaamin obboleettiin teenya takka yoo natti himtu shintibeetii nu galchitee uffata muluu nurraa baastee uffata gara jalaa bichaa narratti hambistee qaamni kiyya uffata kiyya akkan urgufaa natti kennitee ishii fuulduratti hin kaawwadhe jette. Akkasumas immoo mataa kiyya dabbasaa akkan hiikee filaadhaan keecha filtee harkaan keecha soxxi jechuudha. Mee maaluma dabbasaa keechatti dhoffatu akkasumas mee maaluma qaama ofii keechatti dhoffatu biyya gadadamtuu biyya shiggaaramii biyya namaaf hin taane jechuudha. Biyya Joordaan jechuun bakka biyya namni ofii lammii ofiitii miti bakka biyya bineensoo achi keessatti marguu hin qabne ture biyyi suni. Ijoolleen biyya san deemtu dhugaana baay'ee garaana nyaatu. Kaffaltii hanqina mindaa irratti illee baay'ee hanqina qabu. Akkasumas immoo baay'ee ijoollee teenya dararu jechuudha. Anasumarraa odoo biyya Joordaan akka cufamtu ijoollee hundumaafuu sagaleen ta'ame biyyi sun siruma akkana biyya Itoophiyaan seenuu hin dandeenyetti odoo cufame biyyi sun baay'ee biyya badduudha jedha. Argitan obboleetti keenya ganni irrattu har'a mee maali wanti poolisiidhaan hidhamtee galchaniif jechuudha. Dhugaa namatti dhagaamu baay'ee namatti dhagama. Garuu nuti immoo ganniyyeen teenya achi keessaa nu ba'u baay'ee gammannee jirra. Baay'ee nutti tolee jira. Baga nu baate obboleettii keenya siin jenna. Egaa ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu immoo turtii gaarii baay'ee.